Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Deebii gaaffii Oromoo fakkeessuun dantaa bubuutuu fiidiyooleen uummata Oromoo dura qabuun qabsoo bilisummaa Oromoo gootonni Oromoo kumii kitillitti wareegaman laamsheessuuf dhamaan irratti kan fuuleffate barruu mata dureen isaa nama foon hin beekne somba muru jedhu oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Gaaffii fi deebii miseensota waraana bilisummaa Oromoo artisti Jaalataa Lammii, artisti Margaa Wandimmuu fi artisti Saamir Jihaad waliin taasifne kutaa jalqabaa immoo xumura irratti isin biraan geenya. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeeraa amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsa gaaddisaatiin. Wayyaaneen Oromiyaa keessa waraana ishee qubachiisuun uummata jeequu akka itti fufte himame. Gaaffii uummanni Oromoo karaa nagaan gaafataa jiru akkasumas ajjeechaa jumlaa Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti addatti immoo baha Oromiyaatti mootummaa wayyaanee TPLF'n geggeeffamaa jiru mormuun diddaa uummanni Oromoo geggeessaa jiru ukkaamsuuf mootummaa wayyaanee waraana isaa Oromiyaa keessa qubsiisuun uummata gooluu akka itti fufee jiru ibsameera. Haaluma kanaan godina Wallaggaa lixaa Ona Qilxukaarraa mana Sibuu Mandiitti waraana isaa bifa haaraan qubsiisuun uummata goolaa akka jiru maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Baha Oromiyaa magaalaa Cirootti qabeenya diinaa kan ta'e Salaam Baasee irratti tarkaanfiin fudhatame. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa diddaan gabaa lagannaa guutummaa Oromiyaa keessatti akka geggeeffamuuf qeerroon waamicha taasisee jira. Wayita uummanni Oromoo waamicha qeerroo kanaaf owwaachuun diddaa isaa dhaggeessisaa jirutti kanneen waamicha qeerroo kana didan lukkeelee fi qabeenya isaanii irratti tarkaanfiin fudhatamu itti fufee jira. Haaluma kanaan uummanni Oromoo magaalaa Ciroo waamicha qeerroo kana tuffachuun uggurrii kaa'ame kan diigan konkolaattota wayyaanee Salaam Baas jedhaman 4 irratti tarkaanfii fudhateen foddaa isaanii caccabee dalagaan ala ta'uu maddeen naannoo ifa godhu. Namoonni baasii kana keessa turanis konkolaataa biraan imala isaanii akka itti fufan taasifamuunis ibsameera. Lakkoofsi uummata Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqaanii 615,000 akka ta'e dhaabbileen gargaarsa miti mootummaa biyya keessaa addeessan. Dhaabbileen miti mootummaa biyya keessa jiran akka jedhanitti haalli fi bakki Oromoonni naannoo Somaalee fi shira mootummaan buqqaanii qubatanii jiranii akka yaaddeessaa fi haalli nageenya naannoo sanii sodaachisaa ta'uu ifa godhan. Lakkoofsi lammiilee Oromoo shira kanaan qeef qabeenya isaanii irraa buqqaanii 615,000 akka ta'e ibsanii
sababa nageenya naannoo isaan qubatanii jiran yaaddessaa ta'een lammiilee kanaaf gargaarsa barbaachisu gochuun ulfaataa ta'us dabalataan addeessaniiru. Kana malees sochiin gargaartonni kunneen godhan marti eeyyama TPLF'n waan ta'eef akka fedha isaaniitti gargaaruu akka hin dandeenyes tuqaniiru. Mootummaan wayyaanee jibba uummata Oromoof qabuun ilmaan Oromoo buqqaan kanneen akka gargaarsa dhaabbilee idil addunyaa hin arganneef ukkaamsee akka jiru dhaabbileen kunneen addeessan. Kana malees dhaabbileen miti mootummaa gargaarsa fayyaa irratti hojjetan kan mootummaa wayyaaneen dhoksaan hundeeffamanii galiin isaanii kan TPLF fi hojjettoonni dhaabbatichaa hundis dhalattoota Tigree ta'an kan akka MCMDO Mothers and Children Multi-Sectoral Development of Organization gama biraan ammoo IMF International Monetary Fund immoo bakka rakkoon jiru deemuun gargaarsa gochuu sodaachuun akkasumas mootummaa wayyaanee rakkoo naannichaaf kan ta'u baajata gahaa akka hin ramadne saaxilaniiru. Oduu xumuraatiin waraanni wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa jedhamu godina Harargee Bahaa Araddaa Nadhiirraa ilmaan Oromoo ukkaamsuun dhagahame. Akka maddeen gabaasanitti godina Harargee Bahaa Oonaa Gooroo Guutuu Araddaa Nadhii bakka Faanaa jedhamuun beekamurraa waraanni wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa jedhamuun beekamu ilmaan Oromoo 20 ta'an ukkaamsee eessa buutee isaanii dhabamsiisee jira. Lammiilee ukkaafamanii dhabamsiifaman kunneen jaarsolii biyyaa namoota 6 bulchaa Araddaa fi namoota biroo 13 akka ta'an beekuun danda'ameera. Yeroo ammaa godinichatti ajjeechaan dararaan garaagaraa hidhaa fi ukkaamsanii dhabamsiisuun hidhattoota diinaa kanaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru akkaan jabaachuu odeessi kun dabaluun ifa godhama. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufeetti jira. Hayyee dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya itti aanutti ceenaa innis deebii gaaffii Oromoo fakkeessuun dantaa bubuutuu viidiyooleen uummata Oromoo dura qabuun qabsoo bilisummaa Oromoo gootonni Oromoo kumii kitillitti wareegaman laamsheessuuf dhama'an irratti kan fuuleffate barruu mata dureen isaa nama foon hin beeknee somba muru jedhu ta'a faana bu'aa. Nama foon hin beeknee somba muru. Biyya lafaa kanarratti biyyoonnii fi uummattoonni bilisummaa fi walabummaa isaanii mirkaneeffatan kan gumaataan kennaa tolaan argatan hin turre hin jiran hin jiraatanis. Uummanni Oromoos kana irraa adda ta'uu hin danda'u. Qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessaa turee fi jiru keessatti boquu qucee isaa harkoota gabrummaatiin gadi cabe ol qabachuuf eenyummaa isaa Oromummaa isaatti boonee jiraachuuf mirga abbaa biyyummaa isaa sarbame deeffachuuf hawwii isaa ganamaa kan ta'e bilisummaa fi walabummaa isaa gonfachuuf falli fi malli jiru falmaa garaan finiinsuu qofa. Kan kanatti hin amanne yoo jiraatan ergamtoota diinaa viidiyoolee keessaa fi alaa warra mirga akka kennaatti eeggatan yookaan waan bubuutuun sobaman duwwaadha. Namichatu namichatti dhufee kana maal taate ni gubadhe, kana hoo maal taate ni gubadhe, kana agartaa kanatti hoo maaf dabartaa jilba lama gubate sadaffaan naafaa eeggadhu jedheen jedhama. Uummanni Oromoo olola afaan faajjii bixxilloota qamashaa diinaatiin sobamuu hin qabu. Dantaa bubuutuun sobamuun irra hin jiraatu. Diinni uummata Oromoo yeroo qabsoon Oromoo ho'u danqaraa qabsoo bilisummaa Oromoo gufuu barabaraa viidiyoolee uummata keessaa kaadhimee uummatatti bobbaasuun qabsoo uummataatti danqaa ta'a. Uummanni Oromoo waggoota 26 dabran keessatti murna afaan qawweetiin aangoo siyaasaa dhuunfattee sirna cunqursaa diriirsitee impaayaratti humnaan bulchaa jirtu wayyaanee irratti falmaa hadhaawaa geggeessaa ture jiras.
falmaa geggeessaa jiru keessattis takka bara humna qaban sagalee lolu bara humna dhaban sagalee tolu jedhee diinaaf sagadee bulee hin beeku. Ilmaan isaa qaqqaalii darabee itti wareege malee. Bixxilloonni lukkeeleen garaa ofii qofa birxa baasuuf guuttachuuf badii baasuuf diinaan bixxilaman yeroo garagaraatti ergama diinaa duwwaa galmaan ga'uuf jecha dantaa bubuutuu ummata afoo qabuun qabsoo ummataa laamsheessuuf dhama'u. Akka kanaanis baroota sirna gita bittaa wayyaanee kana keessatti deebii gaaffii ummata Oromoo fakkeessuun ofiifuu waan uffattuun qabdu billaachi koola dhagatti uffifti akkuma jedhan keessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Adaamaa ture gara Finfinneetti deebifneen barbaree ulatanii haxxifataa deemuun maastar pilaanii Finfinnee dhaabne jechuun nyaara haaddachuun lafa qonnaan bulaa Oromoo irraa maqaa liizii fi investimentiitiin fudhatamee ture deebifne jechuun quba tokkoon dhaabbachuun afaan Oromoo afaan federaalaa goonaan of dhaadheessuun OPDO keessatti bulchiinsi gaariin dhabamuu fi kiraa sassaabdummaan baay'achuun loogii fi malaamaltummaan baay'ate kun badii keenya jechuun badii fi balleessaa isaanii dhiitee bariitee tarrisuun warraaqsa bilisummaa fi walabummaa bilbilaa jiru gardabarsuuf warraaqsa diinagdee jechuun dibbee gilliiduun dillisiisuun haaromsa gadi fagoo jechuun asii fi achitti diraamaa fakkeessii dalaganiin bishaan waraabanii achumatti dachaasuun maqaa gootota Oromootiin manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaarreen Oromoo dantaa buubuutuun gowwoomsuuf dhama'uu fi magaalaa Adaamaa keessatti daandiiwwan magaalaa keessaa maqaa gootota Oromootiin moggaafneen kanas mirgi addaa akka waan Oromoof laatame fakkeessuun olola fakkeesseetiin of ijibbaataaru. Goota mana hidhaatti tortorsaa maqaa gootaan daandii moggaasineen hin fakkaatu. Kun cufti isaaniitu gocha ergamtoonni fakkeessitoonni bultii jireenya isaanii itti baafachuu fi gabroonfataa ummata Oromoo irra tursiisuuf godhaa turanii fi jiraniiti. Waan ta'eef ummanni Oromoo shira diinaa fi lukkeeleen diinaa nurratti raawwataa turanii fi jiran osoo beeknu akka waan wallaalleetti obsaan cal'isnee bira kutuun nurra hin jiraatu. Kanaaf kan nama foon hin beekne sombamuru jedhameefis warraaqsii fi qabsoon bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaatiif taasifamu shira guyyaa tokkotti raawwatamu gammachuu yeroo tokkooti miti. Kusataan kutaa hin kajeelu. Gaaffiin ummata Oromoo dantaa bubuutuu diinni mataa hambifatee mataajjii harcaatu irraa kutee nuuf kennu osoo hin taane gaaffii bu'uuraa, gaaffii eenyummaati, gaaffii mirga abbaa biyyummaati, gaaffii birmadummaati, gaaffii bilisummaa fi gaaffii walabummaati. Akka faayidaa addaatti inni tibba kana OPDO'n ummata Oromootiin sobaa jirtu daandiin magaalota Oromiyaa keessaa maqaa gootota Oromoon moggaasuun gaarii ta'us kun gaaffii guddaa Oromoon gaafataa jiruun wal bira qabamee hin ilaalamu. Walittis hin dhufu. Kunis akka waan guddaatti fudhatamee dantaa siyaasaaf jecha ittiin ololamu hin qabu. Walumaa galatti nuti ummanni Oromoo keessaa fi alaan jirru nu Oromoo ta'uu duwwaan Oromummaa keenyaan yakkamnee diinni duguggaa sanyii nurratti raawwataa jiruun kumootaan nu ajjeesaa, kuma kudhanootaan mana hidhaatti nu guuraa, miliyoonotaan biyyarraa nu baqachiisaa, biyyuma keenya keessatti kuma dhibbootaan qe'ee fi qabeenya keenya irraa nu buqqisuun baqattuu, rakkattuu fi kadhattuu nu taasisaa fi manaa fi qabeenya keenya ibiddaan barbadeessaa jira. Warri rakkinnoota kana cufa afaaniin malee gochaan furuuf humnaa fi dandeettii ittiin qabne afaan damma dibataa akka waan gaaffiin Oromoo deebi'eetti dantaa bubuutuun Oromoo sobuuf dhama'uun yoomiyyuu dhamaateen isaaniif dhamaatema malee itti hin milkaayan. Nus kanaan sobamuu hin qabnu. Waanjoo gabrummaa nurra jiru ofirraa fonqolchuun mirga abbaa biyyummaa keenya gonfachuuf furmaanni maayii kan yeroon gaafattu of ta'uu fi wal ta'uun Oromummaa keenyaan tokko taane qabsoo keenyaa fi
sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa daraan hafiniinsuun dhaamsa keenya.
Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa keessatti dargaggoota Oromoo sadii waliin marii goonaa. Isaanis sochii biyya keessa Oromiyaa keessatti dargaggoota Oromoon deemaa ture keessatti qooda adda addaa kennaa kan turanidha. Sanarra darbuudhaan sagaleedhaan wallisuudhaan hirmaannaa isaanii ol guddisuudhaan waan isaanirraa eegamu gumaachaa turanii garii isaanis daawwattooti keenya yookiin immoo dhaggeeffattoonni keenya sagalee isaaniitiin ni beeku jennee abdannaa. Amma kallattumaan marii isaan waliin goonutti ceena jechuudha. Duraan dursee marii kana nu waliin gochuudhaaf asitti argamu keessaniif maqaa daawwattoota TV Gaaddisa Dhugaan akkasumas immoo sagalee bilisummaa Oromoon galatoomaa isiniin jenna. Dursa maqaa keessan nu himuudhaan bakka itti dhalattan barumsa keessan nu ibsuudhaan gara marii keenyaatti seenachuudha. Sirraa eegallaa maqaa kee guutuu hanga barumsa kee nu ibsita. Qooda gumaachaa turte yookaan immoo oguma kee waan irra turtes achumaan nu ibsita jechuudha. Galatooma ani maqaan koo Margaa Wandimmuun jedhama maqaan dhalootaati. Kanan dhaladhee guddadhe Kibba Lixa Shawaa ana Qarsaa Maallima ganda Adaadii Maaramii jedhamutti. Kanan baradhes tokkoon gayyaatti Adaadii Maaramiittan baradhe. Achirraa eeganeeti kanaan Finfinneetti sokkee magaalaa jiraachaa ture magaalaa Sabbataatti kanan jiraachaa ture. Achitti hojii addaa hojii humnaati kanan hojjechaa ture. Hojii humnaa hojjedhu keessatti gahee gaama nama tokkootiin akkuma beekamu akkuma Oromoo tokkotti wanta namatti dhaga'amu tokko ijoollee irree qeerroo faanas waan hunda waan barbaachisu hunda raawwachaati kan turre. Isarraan ka'eeti kan karanaatti maluu danda'e. Hayyee jalqabarratti carraa kan nu kennitanii asitti argamutanii gaaffii deebii nu gochuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Maqaan kiyya maqaan uummanni ittiin na beeku Jaalataa Lammiin jedhama. Maqaa ittiin sirbarratti beekamu Jaalataa Lammiiti. Maqaan kiyya dhaloota Abdurrahiim Mahamudiin jedhama. Egaa maqaa kana ergumaan deeggaraa adda bilisummaa Oromoo ta'ee maqaa kana duruma biyyatti baafadha jechuudha. Kana itti dhaladhee guddadhe godina Jimmaa Aanaa Sigmoo ganda Sariitii Borcee bakka jedhamtu. Barumsa kiyya kutaa tokko hanga 8 mana barumsaa Aduu Sigmoo jedhamtutti baradhe. Achirraa barumsa kiyya osoo barachaa jiru yeroo ta'e wayii gara yeroodhaaf manidhaa seeneen ture. Manidhaa sunis magaalaa Aggaaroo keessatti mana sirreessaa magaalaa Gommaatii achitti hidhamee achirraa ka'ee sanbooda erga manidhaa sana seenee maalummaa bilisummaa Oromoo sirriitti dhaga'uu eegalee. Sanaan duras ani ijoollummaadhuma kiyyarraa manguddootatti ni dhiyaadha. Waan gaggaafadhatti dhiyaadha jechuudha. Wanta kana manguddoonni kun akka boraatii godhaniiti reediyoo kana dhaggeeffatu sagalee bilisummaa Oromoo. Abaa'oo woboo kan jedhu sirbee ibsaa addunyaallee achi keessatti dhaga'ee maali woboo abaa'oo jechuun achi keessatti gaaffiitti dhiyeessaan ture. Ati ijoolleedhaan beektu callisi jedhee namni naa himaan turre. Ergan garuu mana hidhaa san seenee umurii kiyya gara waggaa 16 keessa seenee mana hidhaa. Achi keessatti gabbifadhee san booda ergan achirraa ba'ee barumsattis hin deebine biyyaan ba'e. Dirraadhaan miilaan kutee Jibuutiidhaan qaxxaamuree Yaman dhaqee Yaman irraa Suudii dhaqee. Gaafa dhaqee Yaman ga'uu miseensota adda bilisummaa Oromoo maadheen argadhe. Duraan akkuma deeggaraatti deemaa ture. Maadhee ergan argadhee miseensummaa guutee bara 2013 achirraa gara biyya Suudiitti sol ba'ee san booda karaa toora sooshaal miidiyaatiinis yeroo Habashaan Oromoo irra duultee Oromoo arrabsaa turte sanatti afaan jaraatiinis afaan Oromootiinis deebii itti kennaan ture. San boodas maadhee adda bilisummaa Oromoo magaalaa Riyaad jiran waliin jechuudha hojjechaan ture. San booda soma hojjannu gara biyyaatti deebi'e jechuudha. Gara biyyaatti yeroo deebi'u biyya keessa jiraachuus hin dandeenye naannoo dhalootaattis galuu waan hin dandeenyeef artistoota Oromootti dhiyaadhee san booda gara sirbaatti deebi'e jechuudha. Sirba ergan eegalee waggaa 2 fa'aa keessa jira amma. Dandeettii sirbaas hin qabu. Kaka'umsa keessa kiyya jiru jechuudha. Kanan intarneetii irratti ba'ee lallabee iyyee uummanni kun na dhaga'aa jiru jedheetu wanta keessa kiyya jiru kana
kara kamiin uummanni na dhagaa kan jedhuun gara sirbaatti seene. Garuu amma rabbii fagalatu sadarkaa kanarras ga'ee deebisee jechuudha waraana bilisummaa Oromoo kanaan durumayyuu ijoollummaa kiyyarraa jaallachaa ture. Isa ta'eetiin jechuudha boboota amma dirree qabsootti yeroon argamu jechuudha baay'ee na gammachiisa seenaan kiyya gabaabaadhaan kanumaa jaalalaa dabarsinaa ammatti deebi'a. Ayyee galatooma. Maqaan kiyya Samiir Jihad Abduun jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee godina Jimmaa Aanaa Gommaa ganda Qacanee jedhamu keessatti. Akkuma beekamu sadarkaan barnoota kiyyaa aga sagaliitiin baradhee mana barnootaa kana keessattis diraamaalee garaagaraa sirboota aadaa kanan hojjedha. Kana keessattis osoon gara kanaan yaalii godhaa jiru booda immoo akka carraa ta'etu jechuudha gara weellisummaatti sadarkaa ol guddifadhe. Yeroo kanas osoo kutaa 9 barachaa jiru 9 gara 10tti darbee keetanu kallattumaan immoo gara Suudaanitti malee egaan gara Suudaanitti malee jedhas achitti weellistoota wal arguudhaan akkan sirba kiyya hojjetan ta'e jechuudha. Gaariidha. Seenaa keessanis waan ogummaa keessanis irraa nu xuxxuxxanii uummati keenya artistoota ta'utti isin beekagaa sirba keessaniin weedduu keessaniin gara isinitti seenuudhaaf amma gara sirbaatti akka seentu maaltu si godhamee sirraa eegalla? Kara sirbaatti seenu kun dura akkasuma baadiyaan ture yoo ganduma keessattumaan barachaa jiruun fiigicha ispoortii tanaan fiigicha eegalaa ture. Isa sanaduma shaakalaa jiruun hiriyoonni koo wayii ollaadhaa kan sirba wayii hojjetanii jiru. Isaanis kan akka Muluu Baqalaa fa'aa, kan akka Alamaayyoo Waldamaaraa fa'aa. Ijoolleen hiriyoonni mootummaa nama walitti signurraa Alamaayyoo kan jedhani injiru ilma baay'een jedhan jiru. Isaa faana otuma jechaa yeroo fiigicha sana doon jechaa yeroo ijoolleen tukaasetta hojjennaan atis hojjechuu qabna inni nuti nama 3 taane. Hiriyoota tokko faana obboleessa tokko faanaa fi hiriyoota biraas nama 2 dabalannee shaakala eegallee baaduma keessatti. Isarraan kan ka'e odoon barumsa barachaa jiru ani isa shaakalaa jira abbaan kutirree barumsa kanaan barattu sitta fuudhee baay'ee tokko maatitti akka tokkotti na lakkaan ani manaa bahee bakka biraatti barumsanis socho'uu akka hojii biraatti hojjedhu hin barbaadu. Jedhee tanaan isa keessaa qabne egaa abbaan koo naa kadhatee naa fuudhee tan fiigicha kana fiigadee tanaan didee qumxaarreen qabu shurraaba muree ka qumxaatti hodhee tanan asirraa bahee barbaadu ijoollee baay'ee qabda gaashee fuusisi jedhee tanaan biraan nan bahee sokkee sanirraa kana kan fiigicha kootti tafuu edoo fiigichatti fufuugaa sirba kana akkaan hojjedhu na taasise achirraa wanti nama qonnan wanta baay'eedha. Yeroo jaalalli yeroo tarreen jira jaalalli biyyaatis hin jira. Utuma jaalallumti quuqamtumti lammiirree annatti dhufe sababa sirba kanaa irraani. Odumaan isa jechaa yeroo oduma fiigaa yeroo sirba eebbisa addunyaa kana dhageeffachaa jira. Akka bashaatti 1997 galee ture yeroo sani hiriira nagaa ba'aa jirti barattoonni. Ani fiigicha kana odoo fiigaa yeroo achitti isa faana bahee tananii eebbisaan addunyaa kun maalinni wanti isaan akka sirba eebbisa addunyaa dhaggeeffattaa tekkaatti abaa'oodha jedhanii reeban kun maalinni tanan ijoollee barattoota gaafachaa ture. Jinnaa isaan teessanii isaa qofaa mootimee sirba akka Iluu Kitaaba fa'aa jiru waan akka Daawitee Mukunni fa'aa akka Erbaa Gaffuree fa'aa jiru sirboota isaanii mara dhaggeeffatu isaanii warra siyaasaa fi malee abaa'oodha warra bosona jedhanii isaanii biyya ficcisiisaa yeroo biyya qalaa jiru jedhanii. Yeroo isaan nu adamsaa jiran sababa kanaatiif jedhanii ani immoo ismaarraan kan ka'e natti dhagaame eegalee irraa eegalee oduma sirba sana achumatti eegaluu nan eegalee ijoollee yeroo tokko san qabadhee oduma shaakalaa yeroo fiigicha sana dhiisee sirba kanatti nan godhee sirba san qabadhee nu istiidiyoo deemnee Finfinneetti hin jalqabne. Isa kan kaasetta guutuu hojjennee nu eega hojjennee xumurree irratti gurgurtaa gatii irratti hiriyoota kootii walitti waliin galle. Dhiisne isa san dhiisee ani ergasii akka haaraatti kabiraa eegalee obboleessa kootii dabalee yaakoo tokko suumatti deebisee isaa fi hiriyaati shaamarran jirti ishii faana kaasetta kana hojjedhee 2004 akka bashaatti gabaarran oolchee sana booda magaala yeroo kana magaala asii godina addaa naannawaa Finfinnee magaala Sabbataati kanan jiru. Achitti hojii humnaatuma hojjechaa jiru sirba kana hojjedhee isa san gabaarran oolfadhee
sirba kana jalqabumarraa kaasee ani hawwiin koo sirbuma akkuma jaalawwan koo jibbama san sirbuma san fakkaasan hojjedhee yaadni koo keessa godhe ture. Sana booda sochii jiruun maa isumarraan eegalee shaakalas kan sirbaatis barumsas wanta jiru hundaa haalli isaa muuziqaa maalii aartiin maalii aartistiin maalii kan jiru hunda keessa seenee qorachuun eegalee aadaan maalii aadaan Oromoo maalinni uummanni Oromoo maaliif akka qabnu Oromoo kun maaliif uummanni akka dhuman jiru tokko hunduma keessa seenee nan qorachuu eegalee sanirraan kan ka'e anis gaheen qabu fudhachuun qabadee tanan hojii guyyaa hojii kootan jedha yeroo biraa immoo akkuma jedhamu yeroo tokko faana wannan dandeettii wannan gahee bahuu qaba jedhee sochaasaa kan ture isa sanii sanirraan kanaaf ani jalqabumaa sirba san hojjechuun yaalle sirbuma warraaqsatan hojjedha innaan na dhowwanii isa san kilibbiin hojjedhee anaa yaadu hiriyoota koo faana ol geenye baandii godina addaa jedhu tokkotu jira isa keessatti galuu yaallee isa shaakalaa jirru amma hiriyaan kee tokko kilibbii hojjete. Kilibbii yeroo hojjetu Ambassee Caalaadhama jiraata magaalaa Burraayyuu Sinirreedha godina addaa Finfinneedhuma. Baay'ee walitti dhufna amma kilibbii sirba aadaa kan hojjete sirba aadaa hojjete kana keessatti huccuu abbaa gadaatiin hojjete. Huccuu guutuu huccuu alaabaa abbaa gadaa qabuun hojjete. Isa sanii yeroo hojjetu kana hojjennee amma isa sana walumaan hojjennee yeroo inni yeroo tuma keenya shubbistoonnis walumaa keessa akkuma baandii godina addaa yeroo sanatti hojjennee isa hojjechaa jirru amma televezyiinii Oromiyaaf miidiyaadhaaf kennu deema. Gaafa deemamu sirbi kee kuni huccuu ati uffatte huccuu sirrii miti huccuu kanaan hin ta'u huccuu biraatiin waraabsisiiti alaabaa kana jijjiiri alaabaan kun hin ta'u kan uummata maaliif dhumuti inta miidiyaan kan dabarsuu hin danda'u kana jedhanii fuuldura watan achumarraa eegalee ani sirba kanas kilibisin hojjedhu kana booda hin hojjedhe sirba warraaqsatti dhanan hojjedhu wal dhiisinan dhiisee kana karaan danda'uun gahee koo bahuu nan danda'e ani murtii gonan murteeffadhe kilibisin hojjenne sanirraa kanas walumaan ijoollee faana inni aadaa kana walumaa wal barsiisaa yeroo waluma qorachaa jirru ani sirba kana 2016 sirba warraaqsaa yeroo jiru tokko isa sirba warraaqsa hojjedhe isarraan kanafe ani kallattii maraatti bakka jiru maanni jiru haalli biyyattii maanni uummanni keenya maaliif dhuma barataan maaliif dhuma jaartiin maaliif duutii dargaggeessi maaliif du'a jaarsi maaliif du'a kan jiru tokko keessa galee ijoollee faana sochiin eegalee sumarraan kanafe kanarra darbine. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gaaffii fi deebiin miseensotaa fi artistoota waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifne kun asirratti kan dhaabbatu miti. Itti fufuma isaa akka ta'e kutaa lammaffaa isaa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaanne sun hubachiisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.